Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Boontuu chaanaalii biyya keessa biyya alaa kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii mee kottaa nyaata Araboonni irratti maraattu kana tokkoffaa geemaatii kana baay'eetti maraatan ani moo hojjechuudhaaf hin jaalladhu geemaatiin keenya kana fakkaata. Yeroo maramana namatti sonan lage kanumatu na dheegaa manatti ramadaana keessa mooji'a tokko akkanumatti ji'a tokko kun akkanumatti kanaan naajjeesti kan biraa hin hafu amma moo maaliif yoo jettanii yeroo baraayyuu zayitii keessa harka keessanii wanni lixee kana fuutan akkasitti keessa keessan zayitiin harkatti sin faca'uutu jira of eeggannoodhaan garuu ani akkasitti kanan harkaan hojjedhu namni kun maankadhaan harka tokkoon lixii qabee harka tokkoon immoo maankadhaan akkasitti fuudhaa ani akkasin beeku kana harkuma kiyyaa namni xaqallalee fuudhee zayitii keessa buusa nyaanni biyya arabaa baay'inaan bakka kana jaalatani amma fakkeenyaaf la'asrii yookiin immoo gara sa'aatii 10 fi 11 waan akkanaa barbaadan jechuudha biyya namaa keessatti jarreen keenya amma fakkeenyaaf nuti o'e jennaa maaloo o'inu fixe jennaa isaan garuu wanni qorraa sana banatanii kana shaayidha kanaadha akkasitti nyaatu achiin boodamoo kana nyaataniin boodamoo iraanni sin jiraan isin hin jedha kanaaf iyyuu yeroo ramadaana keessa qofaa miti wanni nan akkatti kun hin hojjetamu yeroo maraayyuu hojjettu araboonni fa keessattuu waan tokko barattanii nan beekan jedhiina nan beeka jechuun hojiidhaan isin ajjeesan sababbiin isaatis amma kanaan ani qallaalee kana wanni nan jettu niitiin keenya yoo malee kana hojjedhe mana obboleettiitti illee hojjedhu naan jetti hojjedheen akkasitti mana obboleettiitti illee hin geessine jechuudha baay'ee tokko ulfaata keessa isaa amma maaltu jira yeroon dura bu'ee irshoo beeka baadarii aaddalee duqeetii ifa aannan duqeetii sukkaara xiqqoo ishee ashaboo xiqqoo ishee akka keessaa hundumtuyyuu akka wanni hin jenne achirraan booda zayitiidhaan bukeeffamaa eega bukeessitan immoo sa'aatii tokko hin alkeessu sa'aatii tokko ani gizee ramadaana sa'aatii 2 ka'a gizee immoo ramadaan hin taane sa'aatii tokko ol ka'a sa'aatii gimmaashattis ol keessanii hojjechuu ni dandeessu ani akkasittan ol kaa'ee hojjedha jechuudha amma xaariqa yookiin immoo isa kanicha jechuudha akkaataa itti hojjetan isaanatti mi jennaanan itti mi gaafan itti himu maallaan jedhu seetan dhugaa ati indee wanta itti goota malee kan biraatti itti naqxa malee amma akkamitti akkuma keetti akkumaatiin nutti himteen bukeessinee akkumaatiin nutti himteen hoggaa hojjennu garuu immoo ishinu jechuu didee naan jedhan araboonni jechuudha ani manan dura hojjedhe tokko yeroon Itoophiyaadhaa dhufu niitiin baay'ee hojjette nyaata addaatu hojjette jechuudha niitiin achi jaartis miti garuu waxxaatidha gin ishee jalallaalaa ture jechuudha bilbilli kaa harka tokko bilbila qabeetina bilbila waan an irra keewwadhuun qabu jechuudha anan akkasitti waraabaa jiru inni maalidha nallaala malee ishee biratti hin hojjenneen wanta biraan hojjedha malee ishee biratti kana kanan hojjenne hin beekun jedhaan baqa zimmi jedheet mallaalati saambusaa kanas immoo mana kanatti maruu bare malee maaliifii nan beeka jedheetu man ofuma kiyyaa maruutti wanni jedhe malee niitii jalatti laalan ture jechuudha duraan waan akkasiiti amma kana baradhee immoo mataa koo naannessaniin isiniin jedha kun ganaa amma dammaanis kan nyaatan hin jira niitiin kiyya baay'inaan dammaanii miti kan nyaattu sukkaara akka dammaatti furdistanii bishaaniin hojjettaniidha achirraan akkasittidha kanaan irratti naqanii nyaatan garuu immoo baay'inaan mi'aawus immoo sukkaaranidha jechuudha malee dammaan anallee dammaan natti hin tolu anis
Yoo na fi kiyyaa hojjechuu adde kan nama innatti tola. Kan kun sambusa. Sambusaan keenya kun akkatti hojjetamu. Kan Itoophiyaa garuu sambusaan guddaadha. Sambusaan Itoophiyaa baay'ee tokko misira qabasi inni birri 20 tiree tokkichisa. Birri 20dha tokko isaa amma jechuudha. Duraan illee birri 5 ture. Amma ka birri 20 waan hundumtuu waddadeera. Kun sambusaan kun immoo indaaqqotu keessa jira. Gaafa boobi siraanis darajadha. Gaafa saqqaaquudha darajadha. Edda akkasiidha. Ramadaanni eeggamee illee nyaata kanuma baqa baratanii amma gaafa nuti biyya jalaa galle eenyumatu akkatti hojjetaaf laata. Itoophiyaa garraamii kana argatanii qoy. Annaa akkas isiniin jedha obboloota koo viidiyoo kana warra laaltan immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa na jajjabeessu nu bira dhaabbachuudhaan.